waggaa jaha hundumaa biyya Arabaa turte abbaa ishiitiif jettee jechuudha. Jireenya abbaa ishiitiif jettee waggaa jaha qulqulluu biyya Arabaa kan isheen hojjette jechuudha. Haati ishii boqatteetti. Obboleessa kan biraas hin qabdu. Abbaa ishii tokkitti jira. Abbaa ishii faana waggaa tokko jiraatte erga haati ishii biraa boqattee isa booda kan isaan hin jiraachisu haadha isaaniiti. Haati isaanii daldaltuudha. Midhaan nagatti. Midhaan isa mana miizanaa mana wofcoofaa mana midhaanii faan beektani isa hojjetteetu abbaa manaa ishiis mucaa ishii kanas hundumaa kunuunsite jechuudha. Abbaan manaa ishiiyyuu xiqqoo ishii hin dhukkubsata jechuudha. Hojii hojjechuu hin danda'u. Haa ta'u malee isheen hojii qabdi. Hojiin ishii jara hin jiraachisa waan ta'eef rakkoo hin qabu. Abbaa manaa ishii kunuunsachaa mucaa ishiis barsiifattee hojjettuu tokko qabdi mana keessa jechuudha. Osoo akka kanaan jirtu haati kun hin boqatte. Haati kun gaafa boqattu daldalliin dhaabbate hojiin hunduun dhaabbate haadha isaaniitu isaan bulcha ture. Mana illee qabu mana dhaalaan kan akka hoo qabu manatti galanii waggaa tokko waanuma jiru gurguranii meeshaalee isheen haatitti hojjechaa turte tokko iddoo mana hojii ishee gurguranii itti jiraatanii booda garuu waan tokko uumaa dhufe. Booda maal goote mucaan kun biyya Arabaa deemuu yaadde jechuudha. Biyya Arabaa deemuu yaadde siniin jedheera abbaan kun hin dhukkubsataa siniin jedheera. Hojjettuu tokko qabu. Hojjettuun sun garuu maatiidhuma waggaa dheeraa isaan faana jiraatte waan ta'eef bakka tokkuma ta'aniiru garuu hojjettummaadhaan dhufte mana isaanii waggaa baay'ee faana jiraatteetti. Mucaan isaanii kun kaatee gara biyya Arabaa deemte. Hojjettuu kanaan abbaa koo adaraa jettee yaa waggaa baay'ee faana jiraatteetti waan ta'eef kaatee deemte. Waggaa jaha qulqulluu achi turte maallaqa kana abbaa ishiitti ergiti. Waan hundumaayyuu jechuudha. Maqama abbaa ishiitti ergatti. Qabeenyi sun manni sun immoo dhaala mucaa sanaati. Yoo abbaan ishii boqate illee jedhamee akka dhaaltuuf waan hunduu qophaa'eetii jira. Dhaala mucaa isaanii akka ta'e jechuudha. Booda maaltu taare? Dubartiin tokko jirti. Abeet namoota birrii jaallatan nama tokko qabeenya namaa nyaachuu jaallatan. Jiru amma miidiyaa kanarrallee kan irsa namaatti giggimfaa jedhanii dhaqan birruma nyaachuuf qabeenya nyaachuuf jedhanii jechuudha. Garuu waan kun dhumarra namaa akka inni hin milkoofne isinii himuuf yeroo baay'ee hin milkaa'u. Dubartiin tokko jirti ollaama sana. Ollaadha. Nama kana sirriitti beekti. Ollaa jechuun ollaa wal beekamtiire sirriitti wal beeku. Haati manaa boqattee beekti. Waan jechuun hunda mana sana keessa beekti. Wanti ishee haaraa ta'e hin jiru. Maal gochuu jammarte reessata jettee dadhabuu jammarte itti maxxanuu jammarte bakka mana sanatti maxxanuu jammarte. Achi booda egaa dubartiin sun kan ishee itti maxxante iyyuu namni kun ijoollee biraan qabu. Intalli isaa sun immoo biyya Arabaa deemteetti manni isaa sun immoo akkanumatti jira bakka waanuma ta'e guutee manuma kanarraa fudhachuuf jechuudha. Itti seentee achi akka inni fuudhu gootee jechuudha gogoogomsi. Namni kun baay'ee badaa fayyaa hin qabu siniin jedheera. Manuma keessatti hin dhukkubsata siniin jedheera. Akka fuudhu gootee akkamitti akka bakka maal akka dubartiin baay'ee gaafa dhiiratti seentu dhiira bakka gogoogomsiti. Maal suma arginu dha'ooti. Suma arginu waan ta'eef. Egaa namni kun gaafa dhaqee mallatteessuuf illee badaaf hin beeku. Namatu qabee geesse. Waan siniif namatu qabee geesse iddoo mallatteessan maqaan isaa mana qopheessaatti walii mallatteessu miti samaanaa san namatu geesse badaa sirriiyyuu yaadu booda gaannaa baramu achi dubartiin kun baqa haadha manaasaa godhattee qoricha inni fayyadamu dura qorichuma seeraa fayyadamu qoricha jalaa jijjiirte xinnoo ishee akka inni dadhabee boodarra deemuufidha jijjiirte nyaata itti xiqqeessiti hojjettuu sana mana sana keessa ariitee maaliif hojjettuun sun faamiliidha nama sana sirriitti kunuunsiti bakka waan hundumaayyuu jechuudha ariitee hojjettuun sun illee akka isheen dubbanne nama of jalaa qabdi ishiin sun namoota ishee gargaaran qabdi doorsiste achi booda maaltu ta'a mucaa ishii sanatti himte hojjettuun mana sana keessaa baatee
Abbaadha yoo bilbilte abbaan yeroo isheen bilbiltu imimmaan turre yaa malee ittiin haasa'u. Gardura yoo dhukkuba amma kana immoo hin jabaanne. Booda hojjettuun achi baate suni namaan itti bilbilchiste abbaan kee baay'ee dhukkubsataa jettee. Fuudheeras yookaan dubartiin biraatti galteetti fuudheera hin jenne. Isheen mucattiin sun waggaa 6 guutteetti yaaddoftee ma dhufte. Gaafa dhuftu namni airportiidha ishee simate hin jiru mucaasan. Maaliif haatiin jirtu abbaan akkasii namatti dhiyaatee fira keessaallee dhaqu hin jiru qobuma qaxxettee dhufte. Mana dhufte yeroo qosoqostu dubartittiin kun balbala banteef. Balbala banteef eenyu siin jedhu jettee laal mana abbaa ishiiti. Yee jette. Ahaa lakkaati mucaa isaaniitiyyuu ani hin barre akkati dhuftu natti hin himnee jette. Achi booda ol seensistee isa booda naaf inni rakkise ishee laayikii godhaa garuu. Inna balballi yeroo banamu dubartittiin sun akkas jettee eenyu natti hin himnee akkati dhuftu jette ol seenettee achi haadha manaa taate. Ati as ciistaa nuni as ciisnaa maanoona nana itti bakka akka nama keessummaa wayii yookaas nama gargaaru mana ofii dhufe waata agarsiiste achi mucaan bitaatti galee hinnaate abbaan kiyya akka fuudhee natti himne eenyudha jettee ani haadha manaa abbaa keetti jettee of itti beeksiste abbaan shii afaanii hinaasa'anii hin ilaalu garuu hin boo'u malee afaanii hinaasa'anii mucattiin baay'ee gaddite. Booda qorichoota fudhatan qabu abbaan kuni mucaan kun ofishiitti darbite irra deebiidhaan mana yaalaa geessiste qorachiiste qoricha garaagaraa fiddee fi nyaatallee akka sirratu nyaata doktariin fide kunuunsuutti kaate jechuudha mucaan kun. Booda dubartiin kun maalitti lakkii anatu kunuunsa anatu nyaata hojjechuu fi barsiise nyaataan hojjetu nyaatu manaamin jette lakkaasheen nama kana akka waan ta'e guggootee dadhabsiiste. Akka namni kun boqatu gaafa boqatu waan hundumaayyuu mallatteessisiifattee achi mana sana gara maqaashiittiyuu naanna'eera jechuudha. Hin beekamu akkaataa isaa jechuudha. Namni kun illee hin beeku. Namni kun gaafa yeroo gabaabaa keessatti deemu namni isheetti falmu hin jiru ka. Achi soo haala kanaan jirtu mucaadhaan irratti wallolu. Mucaan lakki ana kunuunsa ana qoricha kennaafi isheen sun lakki booda mucaan diddeetu ofii kunuunsuutti kaate. Qorichaan nyaatan abbaan sun dura intiniidhaan qabamanii mana fincaanii deemu maal booda fayyaa argachuu jalqaban ofii of danda'uu jalqaban fayyuu jalqaban achi booda guyyaa tokko mana yaalaan geessatte poolis xaabaa geessite mana poolis xaabaa geessite bakka himanni banamee waan hundumtuu laalamee dhuguma namni kun gaafa mallatteessellee akka namni qabee fide dhukkubsataa akka dhufee bakka kun bira gahamee. Mana sana yeroo laalamu manni sun illee naanna'eera. Manni mucaa sana dhaalaan qophaa'ee maqaa dubartii sanatti naanna'eera. Achi bakka ragaadhaan hojjettuun sun ragaa baate waan hundumtuu sirrate manni sun deebi'a. Dubartiin sun hidhaa itti murtaa'e jechuudha. Tokkoffaan nama kana baay'ee haca barabbartee bakka namni sun of hin beekin yoo dhukkubsataa ta'e illee namni qabee osoo hin beekin maal bakka seera qaba waan ta'eef hundi isaa dubartiin sun itti murtaa'e. Garuu dubartoonni tokko argitanii bakka qabeenyuma namaa nyaachuudhaaf maallaquma namaa nyaachuudhaaf manuma namaa fudhachuudhaaf waanuma ta'e namaaf baay'ee jibbisiisa akkas ta'u jechuudha dhugaa rabbi. Ndabbara maaliif booda si milkaa'u kan hin jedhe kanaafidha. Karaa olis karaa gadi si milkaa'u yeroo baay'ee milkaa'u. Amma waan baay'ee argaa jirra waan ta'eef waan akkasii milkaa'u garuu mucattiin baay'ee na gaddisiiste tokkoffaa maallaqni illee yeroo ishiin abbaa ishii irratti ergitu maqaa abbaa ishiitti yeroo guyyaa tokko bulu gara ofishiitti tiraanisfar gootiiniitti. Mucaan waggaa 6 guutuu ergaa turte bara. Abbaatu ittiin kunuunfamaa qoricha bitamaa maal jira bakka yaalii abbaatiif. Maallaqni tokko hin taa'u. Har'a ergame isheen sa'a muraasa booda gara ofishiitti tiraanisfar godhatteetti. Maallaqa sana hundallee kan waggaa 6 fixxeetti. Qabeenya mana sana keessa warqiin haadhaallee jijjira sana hundallee. Wanti suuraaleen garaagaraa dookumentiin garaagaraa mana sana keessa balleessiteetti tokko hin jiru jechuudha dubartiin sun. Bakka waan baay'ee mucattiin sun yeroo dhuftu waan tokko barbaaddee hin arganne garuu abbaan ishii lubbuudhaan jiru manni jira.
Na baay'ee waan nama aarsuuf faati jechuudha. Yeroo tokko wanti dhaga'amu iddoo tokko jechuudha. Namni qabeenyuma namaa saamuuf, nama dhaaluuf, nama sanallee too dhugumatti osoo haadha manaa taate yaa abbaan sun dhuguma fuudhanii nama sana akka abbaa manaa ishiitti kunuunsite fayyummaa isaa kunuunsite eegdee tiksite mucaa sana tokkittii mucaa sanaan illee eegdee okay dhiira waan ta'eef gargaarteetti jedhama. Kunuunsiteewu jedhama. Haadha manaa taateefiyyuu jedhama. Garuu isheen isa miti kaayyoon ishee nama sana suuta laash gootee jechuudha. Kan du'u gootee qabeenyatti irratti biiraa oguuf. Wanta akkasiis jira siniin jedha.